dhaabatanii haasaa godhaa turan. Namoota lakkoofsaan hedduu ta'an fuuldirree irratti aduu keessa dhaabatanii haasa'aa turan. Namoota akkasiitu har'a namoota 100 gadi, namoota 50 gadi, namoota 50 gadiu dhiisi. Namoota maatii isaaniillee sakandii muraasaaf dhaabatanii dubbisuu dadhaban ta'an. Namoota sagalee isaanii walii isaaniittu dhagahamuu dadhabe ta'an. Namoota akkasiisantu. Namoota haamileen jaboo, namoota nama lubbuu qabu, nama fayyaa qabu, nama deemu hinuma beekna miti. Fuula isaa dhiiga isaa ilaallee hinuma beekna. Jarri kun garuu nama ekeraan deemu malee nama fayyaa dhugumaan nama lubbuu qabu waan deemuun fakkaatan. Namoota ekeraan wayi nama fuuldura dhadhaabbatan fakkaatu malee namoota dhuguma lubbuun keessa jiraate namoota dubbachuu danda'an deemuu danda'an hin fakkaatan. Meegaa Oromoon gamaa gamana amma boo'ati jira. Dhanni isaanii shuntuuree kun akkas ta'ee ka'uu dadhabanii miilan akka ijoolleetti daaddee deemuu muka qabatanii muka ciniinanii yeroo jedhu yeroo dhaga'amu namni ba'an alaatu akka biraa boo'a. Yeroo kana argitu akka intala tokkootti akka intala sa'a tokkootti warra kaanis haa ta'u miirrate yeroo sana sitti dhaga'amu maaliin? Miira kana keessaati ba'uun baay'ee ulfaata Dajanee. Nuyi gallee rafaan jirru. Waa'ee makoo waa'ee maatii kootii yoon dubbadhe nuyi rafaan jirru, nuyis nyaataan jirru. Wanni nuyi nyaannu dhiiga abbaa kiyyaa waan nyaadhu natti fakkaataa jira. Dhiiga leencota achi jiranii kana waan nyaadhaa jiru nyaatumaan nyaadhutu isa dhiiga natti waan natti jedhu natti fakkaachaa jira. Fuula isaanii bifa isaanii san sammuu kiyya keessaa haquu hin dandeenye. Baqachuuf yaalee hin dandeenye. Dhugaa dubbachuuf sa'a kana an waanuma akka qaalitti dhaquu na yaaddessu hin qabu. Achi deemee fuula isaanii guyyaa guyyaan fayyaa isaanii gada deemaa jiru, bifa isaanii gada deemaa jiru, humna isaanii gadi adeemaa jiru kana arguu caalaa wanni na yaaddessaa jiru hin jiru. Maatii kiyyaa wanni yaaddessaa hin jiru. Wanni yaaddessu hin jiru sa'a kana. Nuyi maatiin jara kana qorqalbiin keenya guyyaa guyyaan miidhamaa jira. Guyyaa guyyaan hirriba dhabaa jirra, guyyaa guyyaan nyaachuu dadhabaa deemaa jirra nuyyuu. Nuyyuu yeroo booda humnuma ittiin jara kana dhannee gaafa nuyyuu ni dhabna jedheen fayyaama ittiin isaan deemne gaafa nu dhabna jedheen of sodaataa jirran. Hirriban jedhamtu hirriba lukkuuti. Isheenumtuu isa wareeraa yeroo meeqa ka'aa ni kaanaa bilbila keenya ilaallaa deebinee xiqqoo gachiisnaa xiqqoo humna godhannee anniisaa sassaabannee boru isaan bira deemuu qabna jennee xiqqoo hin boqonna jennee waa hunda cuccufnee gadi ciisnaa daqiiqaa xiqqoo booda hin kaanaa bilbila keenya ilaallaa keessaa'u sagalee ambulaansii waan akkasii gaafa dhageenyu ammoo isaanuma nutti fakkaata. Waanuma jarri kun du'anii jarri kun laafanii dhukkuba fayyamuu hin dandeenye horatanii nutti fakkaata. Egaa ati amma egaa kana sitti fakkaata yoo ambulaansiin dhufee waan tokko kosh jedhee wayi nutti himuudhaaf yookiin seelfoonii keerraa ammoo ergaan nutti dhufaadha kana sodaattaa jarri kuni nyaata lagatanii guyyaa 13 fixanii 14ffaatti darbuun hin jira. Laaqana warra dabarsan yeroo namni dadhabee dhukkubsatutu jira guyyaa tokkottu. Egaa isaan nyaata nyaannee jedhama. Garuu qaamni biraa immoo lakkii jarri kuni wanti lagatan hin jiru. Wanti hunduu dhaqaafiti jira. Hundumtuu nagaadhaa. Rakkoon tokko hin jiru warri jedhanii odeessanis jiru. Maal jettati? Dabballoota akkana jedhanii barreessanii haasa'an fa'aa akka jiran hin dhageenya. Nuyi egaa waanuma akkasii hordofuuf iyyuu waan isaan jedhanii hordofuuf iyyuu baay'ee fedhas hin qabnu. Mataa dhukkubbii keenyas miti. Yeroo ammaatti mataa dhukkubbii guddaan nuyi qabnu waa'ee leencota du'aa jiraniiti. Mana ja'affaa keessatti namoota keenya namoota nagaa qabsaa'ota nagaa qabamanii seeraan ala qabamanii mootummaan nama nyaataa kanaan qabamanii akka du'aniif yeroon itti eeggatamaa jiru waa'ee isaaniiti mataa dhukkubbii keenya inni guddaan malee waa'ee dabballoota
waa'ee akaayii, waa'ee cuukkoo gadi deebi'anii namootni qaama biyya hoogganuu, dhaaba biyya hoogganuuti ofiin jedhan boris filannoo marsaa itti aanuuf dorgomuuf qophii godhaa jiran nama qaanisu baay'ee. Gadi bu'anii waa'ee akaayii, waa'ee cuukkoo namni biyya hoogganu, namni qaama biyya hoogganuu ta'e, namni filannoo fi of qopheessaan jira jedhu mootummaa yeroo itti aanuttis ta'uuf ofiin qopheessaa jira jedhu waa'ee tarsiimoo isaa, waa'ee sagantaa isaa akkamitti jiruuf jireenya hawaasa kanaa akkamitti sirna demokraasii bulchiinsa gaarii akkaataa qabiinsa mirga demokraasii mirga namoomaa biyya kanatti guyyaa guyyaan gadi adeemaa guyyaa guyyaan kufaa biyya guyyaa guyyaan jigaa qileetti adeemaa jirtu kan akkamitti akka baraaran yaaduu osoo qabanii gadi bu'anii warra waan akkanaa xiyyeeffannoon isaanii waan akkanaa ta'ee dubbii Facebook irratti yeroo arganii namatti argatanii qoosuudhaaf yeroo argatanii ta'uun isaanii baay'ee nama qaana an akka kootti nan qaanaa baay'ee maaliif abbaan kiyya akkanatti gadi bu'ee abbaan kiyya nama siyaasaati dhaabni inni keessatti itti aanaa durataa ta'ee sagantaa siyaasaa qabaa dambii itti bulmaataa qabaa tarsiimoowwan garaagaraa qabaa haga xiqqoo naa galu jechuudha. Waan akkanaa irratti yeroo inni xiyyeeffatu malee ani waa'ee namoota waan xixiqqaa irratti isaa xiyyeeffatu argeen beeku waan ta'eef jarri mootummaadha qaama mootummaa tof hin jedhu dabballoonni kun waan akkasiirra ooluun baay'ee nama qaanessa. Ammoo karaa biraatiin gaafatama baqachuudhas karaa biraatiin lubbuu namaati kan darbuuf deemu namoota biyya kana keessatti murteessoo ta'an saba kana biratti akka qarootti ilaalaman. Namoota biyya kana siyaasa biyya kanaa biyya diigamaa jirtu kana biyya qileetti deemaa jirtu kana